Sirni qubeelaa waaqoo fi saaroon mana sirreessaa daalatti bakka maatiin hooggantoonni mana sirreessichaa fi sirreeffamtoonni seeraa kumootaan lakkaa'aman jiranitti raawwatamee jira. Abbaan manaa saaroon waaqoo Geetaachoo yaada kenneen bakkeewwan bashannanaa dhabnee osoo hin taane bakka kana namoota dheebuu namaa qaban namoota jajjaboon waan jiraniif isin filannee as dhufne jedheetu jira. Itti dabaluunis iddoon kun iddoo itti qophaa'uuf yeroo bal'aa qabdan waan ta'eef akkuma Neelsen Mandeellaa asii baatanii biyya jijjiiruuf qopheessaa jechuun meeshaalee qulqullinaa hedduu sirreeffamtootaaf seeraa kanaatiif gumaachee jira. Qeerroo waaqoo Geetaachoo fuudhuu isaa hordofee pirezidaantiin Kanaadaa gammaddee dabarsanii jiru. Justin Trudeau toora miidiyaa hawaasaa irratti yaada laataniin dargaggoo waaqoo Geetaachoo namaan baay'ee jaalladhuuf kabajuudha kan jedhan pirezidaantichi komeediiwwan isaa akka dinqisiifatan dubbataniitu jiru. Lammii Kanaadaa kan taate haati manaasaa wajjin guyyaa Kanaadaa dhufanitti karaalee gurguddaa biyyattii cufamanii simannaan ho'aan gootaaf malu dargaggoo waaqoo isaanii taasifamanii jiru. Justin Trudeau ibsanii jiru. Maamila keenya jabaa Telegram kan turan Mr. Waaqoo Geetaachoo fuudhuu isaaniitti gammannullee garuu nutti irrateedhaa jiran hundee isaaniif geggeessaan kaampaanii Pavel Draw. Pavel Draw ibsa ganama kana laataniin maamilli keenya Telegram baroota dheeraa Mr. Waaqoo Geetaachoo guyyaatti galii doolaara 100 dhaabbata keenyaaf galii galchuun fayyadamaa tureeraa jedhan. Kunis yeroo ibsamu Mr. Waaqoo Geetaachoo guyyaatti meesajjii 500 ol gara Kanaadaatti ekspoortii gochuun daldalaa jabaa jedhamuudhaan beekamee jira. Shamarran 100 ol ta'an Waaqoo wajjin chaat gochuun hirriba malee bulaa akka turanis odeeffannoon tibbana baay'ee argisiisee jira. Shamarran Waaqoo barbaadan kunneen ibsa yoo laatan kaan qoosaa isaaf kaan faarfannaa isaa dinaqoo jedhuuf kaan immoo dandeettii dhiifamaa inni qabuun akka isa jaallataa turan ibsaniiru. Itti gaafatamtuun Itiyoo Telekoom Fireewoot Taammiruus gama isaaniin dargaggoo Waaqoo Geetaachoo fuudhuu isaatti gammaduu ibsanii si'achi maamilummaan keessan irrachuu waan maluuf liqii birrii 5 isin irra jiru dhala isaa wajjin akka nuuf kaffaltan jedhanii jiru. Dhaabbati Telegram, WhatsApp, WeChat, Instagram fi kanneen biroon Mr. Waaqoo Geetaachoo baga gammaddee jechuun oolmaa keenya garuu akka hin daganne jedhaniitu jiru. Guyyaa har'aatii eegalee shamarran kamillee abbaa manaa koo ija biraan ilaaltan of eeggadhaa jechuun giifti dureen Waaqoo Saaraa Henook ibsa laattee jirti. Giifti dureen Waaqoo ibsa sirna cidha kanarratti laataniin baroota dheeraaf shamarran lakkoofsaan hedduu ta'an abbaa manaa koo bareedaa kana to'annoo fi isaanii jala galanii hedduu taasisaa turaniiru jedhan. Haa ta'u iyyuu malee yaaliin isaanii hundumtuu fashalee Waaqoon namni gaariin onnee koo fudhatee qalbii koo rarraasuun kiyyoo jaalala isaa keessa na galfatee waan jiruuf eenyullee kana booddeetti barreessuuf itti bilbiluurra akka of qusattan jechuun giifti dureen kun akeekkachiisa kennanii jiru. Oduun keenyas kanuma waan nu hordoftaniif ulfaadha. Hamileen intiqaata jara kanatti amma yeroo waaqeffannaati isaa falaan qarooma raqaaf baqa'uuf kala yoo dhaqxan mirgaan galaa jetti ergaan keenya kan ittiin isaan simannu hamilee kennaafi kanattaansee sagantaan keenya sirni cidha Waaqnaa Geetaachoo fi durbee Saaroon Henook fagoo isiniin jechuu jaallanna hamileen yarataa harka keenya walitti buusnaa ammallee sagantaa keenya kan ittiin eegallu eebbaanii Pastor Doolaan gara kanatti dhufanii sagantaa keenya hafanii jiraniif Waaqanuuf kadhatanii gara qophii keenya sattaanutti isin ceesifna. እሺ መታይ
keenya gadi qabannee waaqayyo